Adaraa keessan ilaaltanii na bira hin darbina. Sheer gochuun hiriyoota keessan biraan naaf ga'a. Adaraa Waaqayyoo lubbuun kiyya darbuuf jirti mana Arabaa keessatti. Warroonni naannoo imbaasii Joordaan jirtan keessumaa namoonni Joordaan jirtan adaraa lubbuu koo na oolchaa Oromoo kiyyaa jettee obboleettiin keenya kuni jechuudha. Nagaa fi araarri jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Lafaaf bakka jirtan golaaf mandara jirtan akkasumallee obboloota amantaa biraa taatan nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u jechuun barbaada. Egaa jechuudha sagalee walii haa taanu obboleetti keenya kana lubbuu ishee haa oolchannu. Akka mucayyoon kun maqaan ishee jechuudha Dansuuree Fiqaaduu Fayyisaa jedhamti. Aanaa mullooti. Mulloo hin beeku eessa akka ta'an aanaa mullooti kan isheen amma jirtu jechuudha biyya Joordaan keessadha. Biyya Joordaan keessatti Arabni mana itti cufuudhaan reebichaa hamaa irraan geessisaa jiru. Amma illee baay'ee tokko miidhaa guddaatu narra ga'ee jira. Hanga bilbila na harkaa fuudhuutti jiru. Imbaasiittis dawwalee imbaasiinis bilbila irraa kaasuu hin dandeenye. Adaraa keessanii lubbuu kiyya naa oolchaa naqaaqqaabaa osoo lubbuun kiyya jirtuuti du'aaf jireenya gidduun jira jette obboleettiin kun jechuudha. Lakkoofsa itti ishee argachuu dandeessanillee nan kaaha. Adaraa keessan namoonni waraqata qabda yookiin immoo iqaamaa akkasumallee immoo namoonni bakkee deemtanii mucaa kana qaqqabuu dandeessan yookaan achi immoo namoonni imbaasii deemtanii mucaa kanaaf iyyata galchuu dandeessanii adaraa keessan isiniin jechuun barbaada. Namni gaafa du'e waan walirraa go'uun qabu. Riib waliin jechuun faayidaa tokkootillee hin qabu jechuudha. Yeroo hundumaa wanti nurraa baratame wanti nurraa beekamu obboloota keenya riib jechuutu irra nutti salphata jechuudha. Otoo lubbuun jirru wal gargaaruurra riib jennee rest in peace jechuu isa kanatu irra nutti salphata jechuudha. Kun immoo maal ta'eeti? Kun barannoo nuu ta'eeti jechuudha. Yeroo naqaaqqaabaa jedhanitti namoonni haalli isinii mijate beehi jettanii bira hin darbina. Obboleettii keessan qaaliidha jechuudha. Obboleettiin keessan qaaliin kun biyya ormaatti akkuma nama takkatti hojjetadhee jijjiiramee maatii koo gargaara of gargaara jettee mana baate akkuma keenya kana jechuudha. Maatii ishee yookiin gargaarte yookiin gargaarre yookiin hojjetteetti yookiin inni jenne obboleettiin kun sagalee qabuullee hin dandeenye jechuudha. Barreeffamaan kan isheen barreeffatteetiin suura ishee reeban gudeeda ishii kana akka argaa jirtan kanatti gudeenni ishiitillee haga madaa'ee kunoo haala kanaan reebamte darbee harki ishii kunitillee akka ciccituu ta'eetiin jira jechuudha. Mucayyoo kana miidhaa guddaatu isheerra ga'eetiin jira. Boossee adaraa keessa lubbuu koona oolchaa jechaa jirti. Obboleewwan naannoo sana jirtan hadaraa isiniin jechuun barbaada. Deemtanii imbaasiittis haa ta'u akkasumallee immoo namoota mana sana lookeeshina lakkoofsa ishiin keessuutiin jechuudha. Lookeeshina naannawaa sana qabdan yookiin immoo hojjettoota immoo akka keenya kan taatanillee yoo akka tasaa lookeeshin akkaataa itti ilaalan beektu yoo ta'e lookeeshina ishee ilaaltanii obboleewwan keessaniif sheer gootanii obboleewwan naannoo sana jirtan immoo deemtanii obboleettii kana akka lubbuu ishee baraaruu dandeessanii maqaa Waaqayyootiin isin gaafadhaa. Warreen amantaa biraa taatan immoo adaraa Rabbiin isiniin jedha. Dhugaa Rabbiiti baay'ee tokko na gaddisiiste. Ijoollee keenya utuma akkas jennuuti ukkaamfamanii hambifamu sagaleen isaanii ukkaamamee hafa jechuudha. Maaliif kuni kan barreeffattee lafa kaawwatte agaruu namoonni barreeffachuu hin dandeenye namoonni sagalee isaanii himachuu waan tokko jedhachuu hin dandeenye battala ajjeefamantu jira. Namoonni ukkaanfamanii hafantu jira jechuudha. Kanaaf iyyuu gaafa waan akkasii yoo sheer walii gootanii obboleewwan keessan biraan geessistanii lubbuu nama tokko oolchuu jechuun har'a dhugaa dubbachuuf akka kiyyetti lubbuun nama tokko yoo oole waan qalbii miti jechuudha. Maaliif
lubbuun keenya biyya ormaatti baatee nama mararti. Biyya ormaatti awwaalamuun, biyya ormaatti du'uuni nama gaddisiisa. Haadha keenyatu boo'a, fira keenyatu boo'a, obbolaa keenyatu boo'a. Biyya ormaa keessatti yeroo reefi obboleetti keenya du'u hafuun nama aarsa jechuudha. Maaliif bara kana bara itti obbolaan wal ajjeesu, obbolaan waliif dhiiguu dadhabe waan ta'eef alagaan immoo mee akkamsaa godhure, alagaan immoo mee akkamsinaa godhu. Hadaraa keessan isiniin jedha mee akka asirraa argitanitti jechuudha. Lakkoofsa bilbila biiroo Joordaan inni isheen tokkoffaa irratti kaawwatteetu duwwaa 6586115 jechuudha. Biiroo Itoophiyaa ishiin irraatii asii dhufte jechuudha. Biiroon Itoophiyaa asii ishii ergemmoo jechuudha. Kooddii Itoophiyaa 25 19 11 84 14 96. Namicha ishee hojjechiisummoo duwwaa 6 2 6 5 7 1 1 7 1 Hadaraa keessan sheer gochuun nama gargaaruu danda'u biraan nuuf ga'aa jedhanii lakkoofsa kana kaa'anii jiru jechuudha. Kuni poostii masaatiin otoo as achirraan jallisiin otoo ani lakkoofsa tokko hin dagaggariin akka sheerii ta'ettani irraatii asirraan iskiriinshoot godheen irraa kutee fidee jechuudha obboleettii kana. Hadaraa lakkoofsa kana qabatanii namoonni baay'een kan lookeeshina ilaaluu dandeessantu jira jechuudha. Lookeeshina ilaalaati obboleettii kana akka isheen lubbuun ishee nu baraaramu nu taasisa. Hadaraa akkasumallee namoonni miidiyaa guddaa qabdan miidiyaa guddaa irratti akka beekamu, akkasumallee namoonni lakkoofsa ijoollota famasii ta'an, ijoollota kan akka Ganniifaa kana, kan akka Tigisti, akkasumallee Mubaarak faa eenyuun maqaansaa Asilii, warreen kan kanafaa warri beektan hadaraa keessan biraan geessisuu dandeessu. Baay'een keessan Facebook irratti argitaniittu, baay'een immoo hin argine ta'uu ni danda'a. Hadaraa akka sagalee ta'anii fi namoonni qaqqabuu ni danda'u waan ta'eef isheen imbaasiitti dawwalte imbaasiin tasayyuu bilbila irraa kaasuu hin dandeenye. Maaliif gaafa biyyarraa asii si fidan birrii kee qofa si barbaadu. Birrii kee gaafa sii kennan galagalanii sin ilaalan. Miidhaa sirra ga'u maaltu sirra ga'a jedhanii namni galagalee nama ilaalu hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu lakkoofsa kanaan hadaraa keessa warri naannawaa sana jirtan obboleetti keessan qaqqabaa isiniin jechuu jaalala Waaqayyoon isin gaafadhaa. Laayikii godhaa, sheerii godhaatiin waliin geessisaa. Yoo sin laayik gootan obboleettii keenya baraaruu dandeessi. Galatoomaa, turtii gaarii isiniif haa ta'u.